Bakki dhaloota gooticha Oliiqaa Dingil qilleen Wallaggaa keessaa Yamaalogee Walal ganda Gurraattii Walal bakka Deentaa Garee jedhamutti dhalate. Barri dhaloota isaa sirriitti qoratamee beekamuu baatus namoota bara sana beeku jedhaman irraa akka himametti tilmaamaan bara 1890 ta'uu akka hin oolle dubbatama. Oliiqaa Dingil mana barumsaa qeessotaa yookaan lubootaa galee akka barate seenaan isaanii mirkaneessa. Erga guddatee umuriin isaa hojiif ga'ee boodas bara bulchiinsa Haayile Sillaasee mootummaadhaan mindeeffamee hojjetaa ture. Ga'een isaa gabaarra deemee ashuura mootummaadhaaf funaanu ture. Gabaa inni irra deemaa ture keessaas ashii, muggii, shabal, qaaqifaan ni eeramu. Bakki jireenya isaas magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 3 akka ture odeeffannoon jiru ni ibsa. Haati warraa Oliiqaa Gannata Warqa Shanaa yookaan Moominaa jedhamti. Gidaamiidhaa fuudhee wajjin jiraachaa ture. Walumaa galatti Oliiqaan nama biyyaa fi hawaasaa yaaduu fi quuqama guddaa qabu ture. Uummata Oromoo birattis baay'ee jaallatama. Oliiqaan Dingil waraana kan inni eegalee caamsaa 23 bara 1929 wayita koloneeffattoonni Xaaliyaanii Itoophiyaa humnaan weeranii qabatanitti waggaa tokko booda dhiibbaa koloneeffattoonni uummata irraan ga'aniin mormee bosona seene. Gocha Xaaliyaanonni fi sirni gita bittaa nafxanyootaa uummata biyyattii keessa jiraatan irratti keessumaa uummata Oromoo irratti raawwachaa turan irra kan ka'e aadaa fi duudhaan sabaa badu eegale. Wayita sana Xaaliyaanonni lammiilee Itoophiyaa tokko tokko ofitti madaqsuun maqaa baandaa jedhu moggaasanii of duukaa buusaa turan. Xaaliyaanonni baandota kanneen irraa odeeffannoo fudhachaa turan. Akka turjumaanaatti itti fayyadamaas turaniiru. Gochi baandotii fi Xaaliyaanotaa kun Oliiqaa qofa osoo hin taane namoota quuqama sabaa qaban hunda kan aarsu ture. Gochisuu kanneessaan uummata irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti babal'achuu isaa irra darbee roorroon haadha warraa Oliiqaa irra ga'eera jedhamu aarii inni qabu daran dabale. Kana malees gaaf tokko baandaa Xaaliyaanii kan ture Basha'aa Gabayyoo Waldee fi Oliiqaan osoo maariffaan haasa'anii Basha'aa Gabayyoo jecha Oromoon jedhamu hin feeneen isa arrabse. Guyyaa biraa immoo Basha'aa Gabayyoon namicha dhaaba Maashaa jedhamu wajjin walii galuudhaan Oliiqaan qarshii ashuuraa walitti qabe dhimma dhuunfaa isaa irra oolfateera jechuun kana malees qawwee dhokfatee qaba jechuun hoogganaa Xaaliyaaniitti himuun Oliiqaan akka hidhamu taasisu. Oliiqaan halkanuma sana mana hidhaa cabsuun bakka dhaloota isaa Deentaa Garee dhaquun qawwee Beeljiingii 2ffaa jedhamu bituudhaan gara Dambidollootti deebi'e. Halkan gaafa tokko Basha'aa Gabayyoo ajjeesee gara mana isaas dhaqee haadha warraa Basha'aa alatti baasuun ati abbaa manaa kee ani haadha warraa kun dhabe jechuun mana isaanii qodaa wajjin gubee deeme. Itti aansee namicha dhaabaa Maashaa jedhamu immoo gabaa Dafinoo Dambidolloo keessatti ajjeesee natu ajjeesee nama biraa hin gaafatinaa jechuun barreessee mukatti maxxansee intala isaa fi haadha manaa isaa ganda Duwwaa 3tti dhiisee deeme. Kana booda Oliiqaan namicha durumaan isa bira ture kan maqaan isaa Shaanqoo jedhamu qawwee namoonni dirqiidhaan Xaaliyaaniif galchuuf deeman irraa booji'ee Shaanqoo hidhachiise. Sababooti Oliiqaan shiftummaadhaaf kakaasan keessaa tokko eeruuf namni maqaan isaa Alabee Gonboo jedhamu achaarratti fannifamuu, Qanyaazmaach Dhoosaa Abbaa Qoroo qawwee dhoksite jechuun harka isaa duubatti hidhanii Buraayyuu bakkee Abbaa Booroo jedhamutti rasaasa 7 ajjeefamuu isaanii eeruun ni danda'ama. Guyyumaa lubaa Maammoo Corqaa fi luba Gidaadaa Solan Haayile Sillaasee waliin walitti dhufeenya qabdu jechuun mana hidhaa Jimmaa Abbaa Jifaaritti murtoo du'aatti murtaa'een har'a borduuna jedhanii eegaa osoo jiranii haala hin yaadamneen bilisa ba'anii gara naannawaa jireenya isaaniitti deebi'aniiru. Oliiqaan erga Gabayyoo ajjeesee booda gaaf tokko halkan sa'aatii 5tti haala haati warraa isaa irra jirtu hubachuuf wayita gara manaa deemu isheen teessee jirbii fo'aa Oliiqaa yaa abbaa jiksaa ati duute moo jirtaa? Osoo ati jiraattee hantuutni maa warraaqxee yaa abbaa coomaaf booqa gootii amma seeniin maal naa gootii jettee osoo isheen isa faarsituu dhokatee dhaggeeffate. Halkan sana dhokatee ishee ajjeesee deebi'uuf yaadeeti garuu wayita faaruu haadha warraa isaa dhaga'u cancala qawwee isaa dhaamsee halkan sana mana isaa bulee ganama bariidhaan bakka dhufetti deebi'e. Yerootti huccuu waraana Xaaliyaanii uffatee Dambidolloo seenuudhaan mana
Aadde Moominaa fi Aadde Dashaaree Akkaayyuutti daadhii dhugee odeeffannoo barbaachisu walitti qabatee deebi'aa ture. Namoota isa fakkaatan wajjinis dhoksaatti ni mari'ata ture. Deeggartoonni Oliiqaa gochaa weerartootaa fi baandotaan warra isaanii irratti raawwatan namoota hedduu aarsee tureera. Haala kanatti kan aare Oliiqaa duukaa shaffate. Warri kun immoo naannoodhuma jiranitti deeggaraa turan. Deeggarsi kennamaa tures odeeffannoo kennuu, galaa qopheessanii nyaachisuu, meeshaa waraanaa kaa'uu fi erguu dabalata. Namoonni adda addaa yeroo waraanni Oliiqaa naannawaa tokko galu nyaataa fi dhugaatii geessuun wajjin dadhabaa turan. Loltoonni Oliiqaa baandaa fi waraana Xaaliyaanii ajjeesaa fi joonjessaa turan. Bakki da'annoo isaanii haala yeroon jijjiiramaa ture. Lafti akka holqa Qacii, Aggataa, Macaqeedoo, Ondoloqqee, Doogaa, Walal, Cabal, Qilxuu Kaarraa fi Ulaa Biyyaawoo bakka itti da'atan akka